Yuujaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo fulbaana 16 2022 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Injifannoowwan boonsoo waliin irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Akka kanaanis kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa keessatti abdiif gaaddisni saba Oromoo waboon zoonii kibbaa Cibraan Gooroo Dugdaa Buttaan Baddaa Magaadaatii fi Carii Burqaa waliin ta'uun lukkeelee diinaa aanaa Bulee Horaa ganda Burqaa Arbichootti Ariyee Boollatti yemmuu naqu tokko ammoo fayyaa qawwee wajjin dhuunfatee jira. Gama meeshaatiin qawwee aakaamaa 2 irraa boojuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii isaa itti fufuun zoonii lixaa godina Buunnoo Beddellee ona Daaboo Aannaa bakka Caammanii jedhamutti tarkaanfii laalessaa kaleessa waaree booda fulbaana 15 2022 fudhateen waraana bilchiginnaa gariin ajjeesuun gariin ammoo madeesseera. Waraanni bilchiginnaa gara godina Buunnoo Beddelleetti dhufuun aleelamte kun kan torbee darbe Abiy Ahmad xiyyaaraan magaalaa Jimmaa keessatti buusee ture akka ta'e barameera. Irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e waboon zoonii kibbaa Konyaa Gujii Lixaa Cibraan Gumaa Baastuu Laasoorroo aanaa Bulee Horaa ganda Gaadduu Yaabaasreetti kaleessa fulbaana 15 2022 ganama saayitii 2 irratti waraana faashistii Abiy Ahmad uummata Oromoo gidirsuu fi saamuuf duula qindaa'aa tolfattee dhufte irratti tarkaanfii laalessaa waboon fudhateen nama 20 ol irraa yemmuu ajjeesu nama 17 madeesseera. Guyyaa har'aa fulbaana 16 2022 humna diinaa reeffaaf madoo guuruuf konkolaataa 10 oliin Bulee Horaa dhufte waboon duratti darbee hattee hidhuun saayitii 12 humna diinaaf konkolaataa isaanii waliin nama 31 ol dhabamsiiseera. Hanga gabaasni kun qindaa'etti humni rukutamte kun bakkuma lolamte buluun reeffaaf madoo waliin rakkataa turte. Tarkaanfii waboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ameerikaanii Dippiraaz Itoophiyaatti gamalachiitti lolli hatattamaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessan. Ameerikaan lola naannoo Tigraayitti mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti waggoota 2 guutuuf deemaa jiruun yaaddoonnatti dabalaa dhufeera jechuudhaan ibsa yoo baastu kun kan jalqabaa miti. UN gamtaan Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa faatis akkanuma yeroo garaagaraatti ibsa baasaa turanii jiru. Biyyoonni dinagdeedhaan badhaadhanii fi guddina misoomaa jabaa galmeessan kan biroos warruma kana waliin yaamamu. Galtee imaammata haajaa alaa isaanii godhachuudhaan waldhabdeewwan keessoo fi ala biyyoota garaagaraa keessatti uumaan jara kanatti yeroo hedduu yaaddoo uumaa turu. Sababiin isaas biyyoonni kunniin imaammata haajaa alaa isaanii fi fedhii hariiroo alaa isaanii kan dinagdee fi siyaasaa walitti hidhachiisu waan ta'eefidha. Keessaayyuu nagaa fi tasgabbiin biyyoota gaanfa Afrikaa imaammata hariiroo alaa Ameerikaa keessatti murteessaadha. Erga lolli kaaba Itoophiyaatti eegalee as Ameerikaan dippiloomaatota sadi naannoo gaanfa Afrikaatti muuddee jirti. Isaan keessaa ambaasadar Maayik Haamer isa deessoo lolli marsaa haarawaa yeroo uumamutti hojii nagaa buusuu hojjechaa turanidha. Garuu akkuma warra kaanii yaaliin ambaasadar Maayik Haamer utuu hin milkaa'in hafuuf waan deemu fakkaata. Hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa yeroo dheeraaf nagaa ture sababa lola kanaa miidhamee jira. Qoqqobbiiwwan viizaa wixineewwan seera haaraa Itoophiyaa adabuuf luqqifaman kan akka RH 66 duwwaa fi S3199 tarkaanfiin faayidaa daldala agawoo keessaa Itoophiyaa achisu sochii noomoor dabalatee mormii hamaa lammiilee Itoophiyaan Ameerikaa irratti hordofsiise malee waraanicha dhaabuu hin dandeenye. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ameerikaanii Dippiraaz akka jedhanitti Waashingtan mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay waraana battalumatti akka dhaabanii fi karaa dippiloomaasii gamtaa Afrikaatti waliigaltee mariin akka hordofan waamicha dhiyeessee jira. Haa ta'u malee gareewwan lamaan dhuma baatee gayyaa keessa lola deebi'anii akka jalqaban wal kumachuu malee lola qabatamatti dhaabanii hin agarsiifne. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa ambaasadar Maayik Haamer erga torbaan darbe keessa Itoophiyaa dhufanii TPLF marii araaraatti deebi'uudhaaf akka jirtu beeksiftee turte. Baruun The National ibsa dubbii himaa ministeera alaa Ameerikaa har'a fulbaana 16 bara 2022 baase akka jedhetti lolli kun amma akka dhaabbatu Ameerikaan cimsitee hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Qondaalli TPLF Geetaachoo Raddaa ammas ergaa Tiwiitara isaa irratti maxxansanii mootummaan Abiy Ahmad waraana dabalataa gara Eertiraa ergaa jiraachuu himee jira. Itti dabaluun tarkaanfiin kun loojikii idilee kan faallessuudhas jedhan. Eertiraan miseensota humna of eeggannoo kan umriin isaanii hanga waggaa 55 ta'ee fi hojiiwwan garaagaraa irratti hirmaatanii jiraatan akka waraanatti makamaniif waamicha dhiyeessuu maddeen himanii jiru. Akka maddeen kunneen jedhanitti
magaalaa guddoo biyyattii Asmaraa keessatti kamisa kaleessaa fulbaana 15/2022 baay'een isaanii sa'aatiiwwan keessatti akka qophaa'aniif itti himamuudhaan karaa daangaa Itoophiyaa wal daangessuutiin adda waraanaatti geeffamuu maddeen BBC Tigirfaatti himanii jiru. Asmaraadhaan alatti humni eeggataa kun bakkuma jiranii akka waajjiraalee muummee isaaniitti gabaasa taasisaniifis gaafatamanii jiru. Humnootiin nageenyaa bakkeewwan garaagaraatti namoota dhaabuudhaan miseensota waraanaa duraanii ta'uuf dhiisuu isaanii sakattaa kan jiran ta'uun yoo himamu, haalli kunis maatiiwwan hedduu irratti sodaa fi yaaddoo uumuusaa kan hin namne ta'uu maddeen dabaluudhaan eeranii jiru. Kana malees miseensonni humna of eeggannoo muraasni meeshaalee kan akka uffata halkanii fi qabduu bishaanii kan mataa isaanii qabatanii akka dhiyaatan gaafatamu maddeen kunneen BBC'tti himanii jiru. Sababa kanaan ijoolleen, obbolaa fi haadholiin wayita bu'aa abbaa warraa isaanii yookaan obbolaa isaanii gaggeessan argamu maddeen kunneen dabaluudhaan himanii jiru. Maddeen BBC akka himanitti gareen tokko tokko kamisa kaleessaa fulbaana 15/2022 gabaasa gochuun bobbaafamuuf qophii ta'uu himee jira. Eessatti bobbaafamu kan jedhu irratti odeeffannoon dabalataa kan hin jirre yoo ta'u, waamicha kanarraa hafuun kan hin danda'amne ta'uu fi sababa kamiyyuu qabaatan irraa hafuun akka hin danda'amnes eeramee jira. Labsii kanaan booda namni tokko dhokatee yoo manatti hafe sababa kamiiniyyuu yoo ta'e manni jireenya isaa irratti kan cufamu ta'uu fi maatiin isaa alatti darbamee akkasumas maatiin isaa kan hidhamu ta'uunis eeramee jira. Hojjettoonni kaampaanii nageenyaa Salaam kanneen waajjira UN eegan waamicha kanaaf waan deemaniif kaampaanichi furmaata osoo jala hin deemin barbaaddachaa kan jiru ta'us himee jira. Mootummaan Eertiraa yeroo baay'ee tajaajila waraanaa dirqamaa itti fufuun kan qeeqamtu yoo taatu, waamichi Eertiraan tibbana taasifte kunis tarii walitti bu'iinsa cimsuu mala jedhamuunis sodaatamaa jira. Eertiraatti sababa fayyaa fi kanneen birootii yoo ta'een alatti lammiileen biyyattii umriin isaanii hayyamu hunduu tajaajila waraanaa biyyaalessaa keessatti hirmaachuun dirqama. Aangawoonni Itoophiyaa fi Eertiraa dhimma kanarratti yaada akka kennaniif gaafatamanii hanga ammaatti deebii hin kennine. Haa ta'u malee aangawoonni Eertiraa humnootiin TPLF isaan irratti haleellaa raawwachuu akka barbaadu himataa jiru. Mootummaan Isaayyaas Afwerqii qajeelfama kana kan baasan waraana Itoophiyaa fi humnootii TPLF gidduutti deebisee eegalee keessatti loltoonni Eertiraa hirmaataa akka jiran TPLF himannaa erga dhiyeesseen booda. Guyyoota muraasa dura ajajaan waraana TPLF Jeneraal Taaddasaa Warradee humnootiin gamtaa Eertiraa fi Itoophiyaa shiraadoo dabalatee naannoo Tigraay kan biraa qabachuu isaanii TV naannichaa irratti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuunis gamtaan Awurooppaa waraana kanarratti waraanni Eertiraa hirmaataa jiraachuu himuudhaan biyyi ollaa Eertiraa waraanicha keessatti hirmaachuun ammoo yaalii Itoophiyaatti nagaa buusuuf taasifamaa jiru irratti gufuu ta'eera jechuudhaan ibsa baasee ture. Mootummaan Itoophiyaa ibsa fulbaana 15/2022 baaseen gamtaan Awurooppaa kun akka isa mufachiisee himuun ni yaadatama. Fandiin mallaqaa idil addunyaa Koree liqaa Itoophiyaa irraa deebii gurmeessuu fi gorsa teeknikaa kan kennu yoo ta'u, aangawoota Itoophiyaa waliin marii dabalataa kan gaggeessu ta'uu dubbi himaan fandichaa kamisa himan. Daawwannaa hojjettoonni IMF Itoophiyaatti gaggeessaniin karoora biyyattiin qabdu ilaalcha keessa galchuudhaan sagantaa fandii fuuldura irratti mari'achuudhaaf qophaa'uu dubbi himaan IMF ibsa kennaniin himanii jiru. Ibsichi yeroo mariin kun gaggeeffamuu danda'u ilaalchisee odeeffannoo bal'inaa kan hin ibsin yoo ta'u, haala tibbana lafarratti mul'ataa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa kan jiru ta'uu fi saffisaan gara nagaatti deebi'uun akka jiraatu abdii qabna jedhaniiru. Dubbimaan dhaabbatichaatti dabaluudhaan fandichi koree liqeessitootaaf deeggarsa ogummaa barbaachisu kennuudhaaf walitti dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuu fi akkasumas kan hojjetu ta'us ibsanii jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad qarqaarsa namoomaa fi liqaa maallaqaa dhaabbileen addunyaa garaagaraatiin kennamu baasii waraanaaf oolchaa jira jechuun komatamaa jira. Godina Harargee lixaa aanaa Cirootti kaadiroonni bilxiginnaa gandoota hunda keessa deemuun sababa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun qarshii fi sangoota dirqamaan uummatarraa guuraa jiraachuun dhaga'ame. Jiraataan magaalaa Ciroo tokko fulbaana 15/2022 odeessa raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin kaadiroonni mootummaa bilxiginnaa gandoota aanaa Ciroo hunda keessatti bobba'uun uummata gooxiin qooduun sababa gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuun hawaasarraa qarshii fi sangoota dirqiidhaan guuraa jiraachuu himan. Akka maddi keenya jedhanitti gandi tokko baay'ina lakkoofsa gooxii of keessaa qabuutiin qarshiis ta'ee sangoota kan gumaachuu yoo ta'u, kana madditti uummanni hanqina roobaatiin rakkoo hamaa keessatti kufee jireenya gadadoo keessatti osoo argamu sababa deeggarsa waraanaatiin dirqisiisanii qarshii irraa guuruun daranuu rakkoo hawaasaa hammeessee jiraachuu himan. Gandi tokko gooxii 20 yoo qabaate sangoota 20 yookaan qarshii 500 hanga 600 kana jechuun gooxii tokkotti qarshii 25 hanga 30 kaabinee fi milishaa gaachana sirnaa jedhamu qawwee qabatee uummata walitti qabuun dirqamaan irraa guuraa jiraachuu himan. Araddoota aanaa Ciroo kanneen akka Waddeetti, Waaccuu Bosoqaa, Waaccuu Gillee, Iltokkee, Arbooree, Hormaatii, Madhichoo fi araddoota biroo hunda keessatti gochaa wal fakkaataan maqaa deeggarsa waraanaatiin uummata saamuu itti fufee jiraachuu maddi keenya eeranii jiru. Saamichi kun dhaadannoo biyya keenya diigamuu jalaa oolchuuf dirqama keenya baanee raayyaa ittisa biyyaa haa tumsinu jedhu ta'uun kan himan maddi keenya namni dandeettii qarshii
qarshii jedhame kaffaluu hin qabne akka waan kaffaluuf fedhii hin qabnetti deeggaraa ABO shaneeti jedhamee farrajamuun dararaa guddaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu himan.